namni injiru hanga namni dhufutti የኔ ቆንጆ ወላሂ እውነትሽን ነው ያልሽው ሳይበላቸው ያካሉ ታውቂያለሽ ሳይበላቸው ያካሉ በጣም የሚገርም ነው በቃ ስጀረኝ ሲኒኛን ያከከነ ነው ቀቲና ናውጣ ና ባይ والله سني فنجل قبالي ولا لو تكوتي سني فرد دو فيجرا ميك اب دي بن بار بقى سين قلبي نمتي ميك اب يون دي بن مال داتو سني عندي بنش وما لغاسي جدا يون دي بتيمو على كيف ماي مني يون كيسا كدا كو غنغلطه كيسا بمالتشني ركون قبو ما ركو قبره هاسي غدت دي سي ركون قبو ناوطا اوتوي Hotobai namumti namitti naan jedhu jaaladhu as jala namitti jechuun biratti dhiira namitti kana bayasi naichi share እንደምዳው ባዜት ቲኪ ወላሂ እኔ ሙስጤ ናት ጅራ ጊፍት እኮ singa amama sirba ata sirba ada sabab ralle sini bana bektani shasha janne kan sanan bodo walalo tsada jade tokko sini dubbi setan wan tokko joro why discussion gona bektani why user condition jiddu kana malaka fakatu irrachi kenyalle malaka fakati akamitti midagi akamitti subhanallah bay tokko bakka sone wan nama mararu tujira bakka ela wan nama arsura wan nama gammachi su tujira jollen tokko maastela doftani kana disi kana godi kana disi nan jadina an wan kana disi yon sinan jetta natti cala wan tay yon jal ka basir bajim ma bane ganduma nan jettani fani disi bektani bakka hundarra nay koziyata mali minam ነገር ውጪ ከዚህ እጂ عشان سلامتها عشان سلامتها عندي تمام ወደ ገደለው ማይገባም ለምኑ
ናውጣ አንተ ገደል ፊት አፈር ከለር abbichuun yeroo helikopteraan ummata irrachaa irratti naannessu marsu ergaa dabarsaa fi wallahi baay'ee tokko na gammachiisa. زمزمته عشان سلامتها مديته زمزمته عشان سلامتها الليلي بكرة مريضتها بالرانجي بناتو ديمتها الليلي بناتو مريضتها زمزمته عشان سلامتها مديته زمزمته عشان سلامتها Kamicisani Aki akko ketini kwayasi ato fin kabali ana mari wife maldeka kotatis nauchi sobde profile ke rawan intane layu nama kesi kanne zorba utu amma mu arargeko gammachuu qabna yeroo hunda nyenyenyenyenyenyenye maaliba ምንም ማድረግ አይቻልም ጋፋ ገመን ሻሻለች መብት ይከኛል እሺ ወይ ገራ برغمچو كيسه جرا صوبني مالف بربو يچاف غونا شاشا والله غلني كان ربيت
Kottu bay man hada gadara. ወራይና አፋን ገራ ከሲስስኩ ሙደቃ ዳማ ከፍጭ አነ ዳማት ዱጋ ምንም ማድረግ አይቻልም ፌጦፋን ትዱጋ ዱኩ በከሳ ሲንከሳ ያዛ ፌጦፋን ለማንኛውም ፌጦ መድኃኒት ነው ይሮጀዳሙ ነገ ፌጦ ከሰልት ጩንፈዳቲ ዱኩ በከሳ ሲንከሳ ኢቄባ አይቾ ምንም ማድረግ አይቻልም በከልቻ ማሪ ውጣ ለጥዋት ሲመጣ ነው በርባዲ የሚመጥንህን ነገር ፈልግ ወሪ ዱኩባ ሲንከሳ ጅሩ ዳቃቲ ሄጦት ዱጋ ዱኩባ ጩንፌ ሲንከሳ ባሳ ቤክተኒ ዱኩባ ከሰን ዱኩባ ዶክተር ሲንከሳ ዲቄን ባፍኔት ሲንከሳ ዋንጅሩ ሄጦ ዱጋ ጠነዳማ አነ ማል ጀደማ ግራዋ ጀደማ ምትሬ ጨካፋን ጎዳቲ አኒኮ ከነስና ዲደኑ profiling kesan I am from Minamini I am Muslim I am mal jatani katani odun kesan barun kesan inkan muslima to korradi siti namni amanta kamu qabu afansa kesan baw mutte jinni abonu dantan qabno bashanana kessa jirra gammachu kessa jirra abo thank you my god abichu yalla lamicho yalla shimallis yalla allah yalla majim tiktik nazannu ናይጪ አባባ ፍንትና ፕሮፋይል ዘካተና ማረፍቱን እንደንዳም በራብቹ በረለምቾ የሚሽሮ ነው የምንጭቅጭቅ የምን ቦይቻ ነው ወጋሜ ቀቦኝ እረቻ ነይኔ ባክሽ እረቻ ካን ገንደ ተቆቆፍ والقوداني كغندا إدرتي هذا ورموت إني والقوداني إبلون أكن نجيني إبلون نجيني جلمين أكبر ممومين أما نكو كيسة يوم برباد بشام بانيو كيسة نكيتا رجم برباد تسمعني يروسان فايسا زرنيا أنا ማንነቴን በወደድኩማ ዘረኛ አትለኝም ሚርጋ ኮቲ ብሪ ኮቲ በተዳ አማሲርባ አዳ ኤኙቲ በና kan wallo sini baniran ti fakata wallaga koti ake akko ketimi kenyu mati gore ay inda
والله الحمد لله جدو كان بردبي برباچن بري فيسبوك اكو شاه ولي قرغوتي جرا ماكينا ماشين غان برا بيتو برا لميتو برا شماليس عبديسا برا عديسا رقا كتسا برا نيو فيديو ما تتكتك من نزل ان شاء الله فوزي في ابشر خنابسي خنباليو خن بكاون دسني بنا ناوتي فاتيا سني جني مناوتي سني ابات بيتوا aye isin daa bodemo tifufna amma wala lo way copy fadde do fejarash jechuda ifamana godati yo namni tokko of ta'e of jaallate zaranyaan jedina gandummaan jedina beektani numarra dubbiin fudhataniyi ormilletti nu arrabsa jechuda amma maarifan jedhe ani sirba aada godina kan aada hunda kan hinbanee fi akka namni deemsa keenya hubanno keenya akka nu hubatu fi anamma gara walaloko atti dabarfadha walaloon kos dhifama na godha waa'ee jimma jechuudha sanaan booda gara godina sirba sinin affeerenitti habibti sifana I love you too sinin dabarfadha jechuudha amma walaloo jimma jedhu fradhe dhufeera jechuudha kanaafu no ordofaa ijoolleen share godhaati addunyaan waliin ga'a jechuudha dhifama walaloo bakka hundaalee qoosini qopheessine sinu dubbifna kun walitti nu buutuu miti jechuudha kanaafu walaloon ko maashoo amaanoo maal rakkoo qaba hawaa fadamirraa eegale bariyo ani itti seene yookaan hojjedhe
kun intinaamti beekti haraa yookaan immoo narratti haraan banamne jechuudha. Kanaafuu warri as jala deemta arraba seetanii waan hin taane albaatan an haajaa keessaniin qabu jechuudha. Kaasuu Taaddasa Birruu noobsi tokko naan ergini booda siin galchaa jechuudha. An jechuun baay'ee hadha gammadee jira keessattuu yeroo Oromiyaan akka kana miidhagdee gammachuu keessa jirtu anillee jechuudha keessikoo gammachuudhaan hojii arabaa hojjedhaa jechuudha. Kanaafan gammadee jira. Wanti namni siin gammachiifnillee dirqamaan gammadaa jechuuf barbaada. Ijoolleen afaan jara baalageen bar rabbi namaa eegu malee keenya yeroo waan tokko janamaa keessa eljannee laanaa waan nu qimmiidhu ijoolleen qimmiidhamni soo guddatteetu aspaaltii irratti guddatanii beektanii. Kanaafuu arraba dheeratu irraan laalinaa isiniin jedha. Kanaafuu walaloon koo Jimmaa jedha. Jimma biyya mootii biyya shanan gibee har'a cabuu keetu garaa koo na gubee harka dhabuu keetii sitti ta'e dhibee gara laafummaan kee sakaalee si qabee alagaaf gumaachee situ ol kaasee dhaabee har'a kan siyaamu tasa maaliif dhibee har'a kan siyaamu tasa maaliif dhibee uffannaa aadaa kaleessaatiin wal qabata jechuudha. Biyya argama bunaa addunyaaf raabsitee bareedduu Oromoo biyyi hundi faarsitee biyya lageen guutuu dukkana ibsitee gara laafetti koo hedduu beela baastee isa dhabeef laattee qabaateef hawwitee har'a maaltu dhufnaan maqaa kee waakkattee har'a maaltu dhufnaan maqaa kee waakkattee. Mee achi deebinuu gola seenaa keessaa bara 1719 keessaa wanti bara sanii seenaa kufee kaasaa Oromoo ta'uun koo hedduu saana boonsaa keessa gara lixaa seenatti deebisaa jimma qabee kaasee biyyootaaf lallisaa warra seenaa laaquuf hongeetti hambisaa dhaloota miliqee qabee of barsiisaa. Dubbin na fudhatee xiqqoo karaa maqee diinqa seenaa keessaa xiqquma burraaqee waan dubbachuu baannees achumaan hin dhaqee gaafa ilmi namaa gurguramaa turte Ingiliziin dhuftee laga qaxxaamurtee dhala namaa bittee bidiruudhaan gurtee Afrikaa hundas abdii murachiiftee nullee waliin bituuf hedduu isaa folattee nurraa homaa dhabdee godaansa filattee. Bilillee bareedduu kan dhalattee Jimmaa dhaloonni akka keetii mee eessaa argama dhaloonni akka keetii mee eessaa argama. Midhagdee bareeddee ummata ganamaa yoon seenaa qoradhu kan kee kun raajuma sanyii akka keetii haa mirgisu amma sanyii akka keetii haa mirgisu amma. Addachaa sabummaa yaa masaraa mootii dachii uumaa tolte biyya qomoo kooti ebba waaqa qabdaaf galtee walakkaatti ebba waaqaa qabdaaf galtee walakkaatti. Carraa kan keekeetu alagaa dheebootti baga kiyya taate na boonsite ati baga kan koo taate na boonsite ati. Angafa hundaati ati kan hondoofte alagaaf of dhabee kufee keessaa kaaste gadigaloo sooraa ofimaa beelofte gadigaloo sooraa ofimaa beelofte. Lafa meeqaa fuutee ija jabeessite har'a yoon silaalu ofimaa qaanofte har'a yoon silaalu ofimaa qaanofte. Yaa'umaa kee durii argama boosanaa harka wal qabannee seenaa kee qorannaa akka nuuf deebitus abdii guddaa qabna. Isa qabnu amma daraan jabeessinaa isa dhabnes waliin waaqamaa kadhannaa har'a madaa taate godaannisa qabda gaafa si hoggantu heerri sirna gadaa dachiin kan kee lalisaa gaaddisa bareedaa jabeessitee turte afaanii fi aadaa. Gumaacha sabaatiif waan baay'ee hojjette gootota gaggaarii sabaaf biqilchite alagaan si nyaachuuf dhufuus yoomsi marte amantiif afaanis ofirraa maqsitee urgaa oromummaa dhaloota dhalchiste ollaa gaarii qabda kan wajjin qoromte dhugaa dubbachuudhaaf seenaadhaan duroomte. Biyya dagaadoo
dhiifama ijoollee natti bilbilte biyya dagaadoonee goota ija barbadaa isa diina laaqee miidhagaa bareedaa qawweessaa fudhatee akka leencaa aadaa diina rifaasisee itti godhe gadda sabaaf of wareege seenaa quba qabda seeniti qoradhu baafadhu may aadaa daraaraaf mudatee fi garaan keenya madaa gooticha bareedaa isa mudhii riibuu yeroo lola seene ija tokkon hin qabu kenna guddaa qaba laali waan si dhibu qophaa fixee malee waardiyyaallee hin qabu jimma yoo faarsine jechatu na hanqata warri qalbii qabu kanuma hubata inni jallifame dhugaa haqqifata kumallee yoo dhaamte yoom sirraa fudhata kijiba faayamte namayyuu tuffatta kijibaan faayamte namallee tuffatta biyya loon gaggaarii biyya dhadhaaf dammaa biyya magariitu soora qalbii namaa kan waaqni eebbise uumaa ganamummaa nama boonaa hin qabne sobaaf of tulummaa eenyuufuu walqixa mirga dhala namaa falaasafaan jaalalaa warra keessa marge warra walqixxummaaf dhaloota wareege dhala bara meeqaa daraaramee arge buurrii ganamaa keessatti dagaage ajaa'iba kan kee eenyumatu si arge ajaa'ibummaa kan kee eenyumatu si arge jedha jimma ko galatuma egaa wallahi walaloon kun waa'ee aadaa uffannaa jimmaan keessa afe ilaallata sana laallateeti kan qophaa'e jechuudha kanaafu walaloo kanaan booda immoo sirba aadaa jimmaa shaa isinii goone kaan immoo gara biraa dabarfanna nauta abshiruma share goda ምንም ማድረግ አትችሉም በሴና ቆራኔ ዋን ባየገና ያድና ጋያፍና ከናፉ ከነዱፌ ሲኒ ይብሱንኮ አከን ሲንጂቦ ካን ማከገንዱማ ከሰ እንታ አንጀኔው ገልቸሜ ሰኮን ቀቡ ጀቱዳ ያ ቡሊኮ ያ ዳሽጉቲ ገራዋሲ አርጌ ገሉቲ Kukusate dawaya bezira Jama lokeva yujira Alalalam alalalanala Alalalam alalalanala Yagararo kichuna puna Samira jimma abba jifar kunitin rakon irraa qabduun sobdaat maqaa jimmaatiin wadantanaa jettee asteerin dandeenye Sandode, Arkita stafita yon da bome, Rabbi Buddha namada bersada, Kai jolle koma jima kesa, Ya Rabbi koyo mali nugesa, Keno ali nuga ukupeto, Rabbi Buddha namani mariato. Shoba fatena tidami, amma shoba
amma shoba fanne ba wallahi atunti nafsi ya qulqullai ala la ala la 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 Rabbin guddaa nama dabarsada kai ijoollee ummatti makessa ya rabbi koyo waliin nu keessa eega waliin nu ga'uu kutatu Rabbin guddaa nama ni mari'atu kabbanatti agaadisan doode nama siidhaa magarsada argitas kapitas yoo na boome Rabbin guddaa nama dabarsada kai ijoollee ummatti makessa ya rabbi koyo waliin nu keessa gaafa ebba masaraa mootii achitti ol geenya inshallah akka namni hadda irrachat ምንም ማድረግ አይቻልም ወላሂ አቢ በጣም ደስተኛ ነኝ አልহামዱሊላህ በጣም በቃ ያኒ የሮቻቱ ባየ የሮ ገመቹ ከሰዋንቴ ሻህ ብትን በቃ ጅርቱት አቦ ሲልት አቶሉ ሁል ጊዜ ኛኛኛኛኛኛ ከኛ ምቲ መጋን አብዮ mal sinjechu barbada sirballe sini sirbelle sirbasin afferelle wala lo sini dubbisere wa hunda janne jirra oso mo dubbanulle ga way kalesa mudassir muhammad nauta abba ganda abbanu male uta እናታችን በዚህ ነበር ግንባርህም ማለት ወላሂ አስተግፊሩላህ አማ kalesa baso magammachu qabnu beektani bakkadeeman itti banadoli yokanemo banadroxy marfin waraanu jarahina fu beektani oto akkam yo gammachun itti tole yo akkam wanti barbade alga ba alga jarafte way bak numidu ndagatanu beektani banadoli waraanu jechu banadroxy fam marfidan tak gonani jechu akka mali fi naatannatan أجورتو سي أمامة تقول دم أجورتو إلى الكل عادة أفنى أجرسيسا عادة التي كليسا حنق جتون همامتي بيكتني يروب عيه نمني يو ميل أجي أما يو حالا يجول شمران تكو بيكتن تاي هندين والكتاتي أفتي بريدي والفعنا دي مبر كان برباني توجرا بيكتني معلي في تكو كيساج علي بريدي ملچو بربادا كناف اما كليسا وفنان عادان جما عادا كتا اورومو كتا توكو كيسا وفنان عادا جما كيسنجر قويمه مالف جدي اوف غافچا اولي اوف غافچا بولي دوبين كنا غلو دججولا مالف وانت كن اكستي اده بكدي منتي وان جمان توكو توكو marfe sonon gorane ndabar fatanu jechu godanis an qorre jechu amma guyan kun guya gammachuti an gammachu kana kesayu marzing nama kesa jirti jeden yaada du bektani ilmi nama to akamit guya gammachu akanati gammade ilmi nama of wallala kamaratu barodu kesa akamit namni gandumani trufte ofata adaji ma kana kesa ambisu dandaan يوم منوتي كيسي كينا كلوريكسيد ميچمو اجاكسيد ميچمو فيريد ميچمو تايريد ميچمو بركيناد ميچمو كيسي كينا يوم قلقلاو مالف غرو انما نما وان كان راوتي وان فنا عادا سنه اللي ترتيب سكن قبي ساتوري امن بلبلي والله بيرا قرده بكسنا ابا كان قوندي ساتوري هانغم بروتينيسو افنان عادا جمعه مالتي جنا كيسان بفمودندي شمرانتو
dubbichi bar dubbichi ifa jira maalif ifa jira seetani tokkoffaa uffatichatu miidhaga lammaffammoo shamarrantatu sanyii bililleeti ni miidhagu haguuggatanii dubartii soch shamarraan kanaafu keessaa filatanii keessaa hambisan kunillee baay'ee tokko nama gadi tokkoffaa amantaadhaan gannama tuquu jiraati maaliif uffannaan aadaa jimmaa haala amantaatiin uffatamee jira jechuudha lammaffammoo jimmaan tuffachuu jiraati aadaa kutaa kudha tokko keessaa jimmaan filattanii keessaa akka kana kaasuun keessan baay'ee tokko nama saalfachisa ana ammas taanaan inisu bilbilli naafaa hojjetu malee biyya bilbilee ijoolleen keenya torbee guuteetti bakka sanatti kan argamte kaleessalee kan odaa bakka sanatti dhaabaa turan jechuudha ijoollee keenya bilbilee kan namni waltajjii sana sirreessaa qindeessaa ture eenyu akka ta'e irra geenya ammas akkuma beekna asirratti daboo keenyatti kaana jechuudha qaldiin akka kanaan jiru yeroo bakka yoo akkam bakka tikeettiin jannataa fidamee harkatti isinii kenname jimmatti keessa qimmiduun nistan maal biyyi nagaa miti wallahi rakkoon dhumti ummanni kun nurraa qabu kana wallaale biyya keessatti qofallee miti beektanii bakkuma hundatti maaliif akka barbaachisee hin beeknu innumti offanni qoyamma offanni keenya yoo achirratti mul'achuu dhiise jabanaan keenya addunyaa baxabbatee antiraanu gabaasoo eegalteetti seeniin keenya aboo man biyyeera asraddaachuu wallahi isitti dhamoo jedhee namichi jechuudha yoo walitti himnees harree animo attaasqan basaaqan daalood animo harree tara baay'een hundubbachisin yaakee nu amma gammachuu keessa jirra wala ciqici wala nizinnizi keessa natti tol fudhadha deema yeroo hunda deemtanii ijoolleen keenya amma bakka maali bakka waamicha eessalle cidana maalle waamam yeroo deemtu uffannaa keetiin bayi eenyummaa kee ibsi eenyummaa keetiin mul'adhu na yuuci anjim na yuuci tu saatti qonaxxaci addakshi deemasi እና ገንዱማን በካ ኡመተ ሚሊዮን ሜቃ የጥቃት ሚሊዮን ሜቃ ከሰቲ ገንዱማችን ረት ለሊሰን ጀቹ ወልተጀረት በቃ አማ አከኑት ቁልቁሉታ ነምኒኑ ፌኔፊ ነምኒን አከዋን ኑ አርጉን ፌኔ ከለሱ ማን አለ ወልተጂ ሰነረት አርገ ቤክተኒ ወፈኒ አዳ ሙልፈማ ጁ ሐደለ በርኩሜ ከሰቲ ጅራን ተፈካት አችረት ለዮ ወፈና ከኛ እንዴስኔ ተኤ ዱብን ኩን ዱብ ጭማፍ ከሳባት ጀርት ጀቹዳ innumti kan aadaa bira kutaa bira mul'ifame kaame kan jimmaa kan torbee guutuu deema milli jala ciccite aadaa keenya finfinnee keenya jedhani taabani dhufani bakka sana gaani innumti uffannaan jara gadi mul'ifamuu dideef maa inni inaafa qenaw ካፒታል ቀነው የማያስታወቃ እንቤሲ ሰበር ወልቤክና ኦቶሞ ቤክኑ ሁቡ መውጅን ጀዳኒ መሌ አከሲት ያፋን ዋሁንደ ቤካ ጨሊፍ ነጅራ ጅን እንጅራታ ጀራ መሌ ዋሁንደ ወሊም ቤክና ጀቹዳ እንኳን ኢሳ አዱኛ ረተ ያቸረቸረተ ደቂ አልጀዚራ ማልማል መጠን ሱዲ ሳቲ ፌስቡክ ማራት ዩ ወለርጋ ደደምኒ ነው መድረክ ያባ ቀቡረት ቆጮ አባ ቀቡረት ጠዴን ለሞል ፍጥ ጀራኒ ejoolleen bakka irracha koit keessatti seenatti bilbilti beektanii ani irracha manuma koisatti kuno televiziyoonii OBS'n daawwata isin ejjiniin astaa'ee intana jedha jechuudha kanaafu ayya rabbi saydaki lak wallahi ijoolleen afaan jara khayri bari aasaa gmaatu ka cinqillaatu jedha amaarri haasaa gmaatu ka cinqillaatu ijoolleen mana keessa yeroo olkaatu waan khayri dhagaa waan khayri dubbata yoo mana keessaan kaane Facebook irras yoo baatu afaan jara sanuma dhagayetti guddate kana gadhiisa jechuudha amma ijoollee tokko tokko yoo asirratti argu barreeffamni jara haasaan jara dakiila ya rabbi jedha rabbi ya rabbi nu baraari wamti jarri barreessanullee khayriin qabanu maqaan jara kan bira wanti jarri barreessan kan bira አንደንታ ከሰነን ቀቡ ያኳኑ ገመቹ ከሰ ጅራ ቤክተኒ ገመቹ ከሰ ጅራ እድሜ ለአብቹ እድሜ ለአላ እድሜ ለለምቹ እድሜ ለሽመልስ አረግ ሽመልስ አብዲሳ እጆልን ቀቀጣለን ቁቤ ጄኔሬሽን ያለ ጭቅጭቅ የለም በቃ እኛም ፈልገው ፍሬሺ በፍሬሽ ጭንቅላት ይዘማደግ ነው የምንፈልገው እንጂ ኦልድ ያመጣችሁ አትደርግሙበን
ስለዚህ ጭቅጭቅ ከሰንራ ዳባ አብቹን ኮ የራዳ ለጎፍተራን ደማ ኤርጋችራ ብትን ጎዱፍ አናስ ይወልከይ ጀደ ጀቹዳ ገመቹዳን በቃ ቁቤ ጄኔሬሽን ፍሬሾታ አስባኒን ፍሬሺ ታኔ ጅራቹ ብደን በርባነ ነው ሴረስ ፍሬሺ ታኔ ትንጅራቹ በርማችን ጉዳቹ በርባነ ማለ የኦልድ ማኒ ምናምን ካና ፍደኒ እንጨቀጨቀና ጭቅጭቅ ከሰንራ ዳባ አሞጋ አብቹ ማሎጀቴ Gammachi samiti hojiinsa hayyaa hojii namaa kana takka bishaantirra takka dhakaatirra obsaniituma waa hunda ilaalutu bareeda alaa kulli haal uffannaan keenya achirraa dhabame jettanii ijoolleen keenya waa tokko isinitti nagaaminuu kun uffannee sun sabboontitti jimmaatillee uffattee Saawudii keessatti jaartiin abbaa Jifaaraan gafa fakkaata giiftii koo uffataa sanaan jechuudha akka kanatti bakka jirtanutti aadaa keessan eenyummaa keessan ittiin ibsadhaa abbaan fedhe akka kanatti gafarsi dhufe miila saasanaan yoo akka kana sirda deemu barbaade ci cafaqu barbaade hin cafaqamtu jechuudha maaliif dura wal dhaabbate waan taateef warra blooki fixeera baraama ijoollee mootii bicha tas jalattafte ijoollee tokko ijoolleen ganda biraalee kan nagaa qabdu eenyu nama kana eenyummaadhaan kan jaallattu baay'eetu jirti jara qofata afee malee isa kan xirigirigirigrig maashiniidhaan من نشوا براسي فيسبوك دمو ጭንቅላቴን ልታመም እንዴ ብሎግ ወጣልኝ ከዚህ ነምኒ ነጋን ነምኒ ኩዳን የሆነ ዳወቴ ነጋ ሙባረክ ረመዳን ነምኒ ነጋን ጫላ ቡልትሜ አራሶዲሲ ዮካን ፌስቡክ እራ ብሎክ ሲጎና አረባክ አረበናት ፌስቡክ ኔ አባከ ዳቤሞ ደመሲ አቂ ፌስ ጫላ ቡልቱሜ አንቀልባሲ ቤት አሰረቲ ባደዱት ደሚሽ አለቱ ሲዳ ዱደት እቶ እየሲፍቶ አከሰቲ ባደዱ ደሚ ገፈርሳ አከደለተኒ ፌስቡክ ካነረት ያይና አከደለተኒ ፌስቡክ ረያይና ብልቻዳ ijoolleen tokko baryo barmeeli keessa bishaan intinaas danfisani muka konkolaataadhaan feeni fidanii yoo sin bilcheesan bilchaatanu ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም እኛ ኑቲ አቦ የሮ ጭቅጭቅ ከሰ ደበርፈኛም የሮ ፍሪ ገመቹ ከሰ ዋንጅሩፍ በፍተኔ ነው ጥጥቆና እኛውን ጭቅጭቅ ሳምሮን ከኛ ወጋሜ ቀቦዋ ጭንቀማ ያዳ ቱሬ አምዲቅኔ ሻብተን ታድሷል ጀቹዳ አልহামዱሊላህ ባብቹ ታድሷል ወጂ ከኛ ወጀተታ ገመቹ ከኛ ገመዳ ኡፈናን ከኛ አባን በርባዲ ዶክሴተን አንሌ ወን ፈደ በያስረቱ ጥቃት ነምን ይብሸነላላ ሰቦንቲቲኒ ዋቸው ፈተ ባተ ነምን ይበሸንቱላላ አቺ ጆሊንከ ራኮን እንጅሩ ኡፈና ከኛ የሲን ኦስኪተን እሌ ዋተኩ ወንቲ ሲን ፍደኑ እንጅሩ ጋፋ ሞሰራ ሞቲ ሞ ጃራሜ በኤ ኡፈና ከኛ ሰና ኡፈኔ ደምኔ ኤቢሲፍኔ ጋፋ ሰና ማል ጀዚራን እኔ አርጋሲሌ ዋይ ከኛ ጋባሳ ቱሪ አም ብልጭ ሮ ጎዶ አደውኛና አካሲቲኑ ወደጀቹዳ ሆማሚቲ አችረባሰኒ ኢሰኒ ሙከራ ያቡደንደው አብቹ ወደፊት ቅናታም ወደኋላ አብቹ ወደፊት ይናፍቱ ገደል ግባ አካነቲ ሲምቤክና አምስታናን ወላሂ አብቹንኮ ወደፊት ይቀጥላል እርምጃው ውሾቹ ይጨዋሉ እኛ ስራ እንሰራለን አው እረቻን ኮምበል ጎፍተር ኮን ያከበሩት ጋሼ አሽከረከረው አረባከንዳ ለማንኛውም ጆሌ ከኛ ኢንቫይት ዮ ገመቹ ቀብደንተ ገመቹ ከሰን ይብሰቹዳ ገሉ በርባደን ተኮ ካሚል አቲንኩንሞ ዋብራ በሬሳ ቱርቴ አንገም ቢይሳለ ጭቅጭቅ የለም አብይሳለ ስርቢ ጫላ ቡልቱሜ ተኮ ኤኙቱ አብቹ ጀቃሞ አብቹ ካሚል ሰርጌ ይችላል ኤኙቱ አብቹ ሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከሚ ነጋኬቲ ነጋያ አከሚ ነጋ ገለተ ረቢ አከሚ አልহামዱሊላህ ገመደ ሚዲያ በገወሉ ማንገመነ ገመደ አንገተከጋ ቤታ ከረተካኒሲ ዋምብራቲ ቤታ አንገተከሞ ገመነረ ወሮሞን በከተከ ወልገው ገሩ ገመነር እየ ማቱሲ አርሰሞ ገድ ስትደጋም jechuuni beetta waa hedduutu jira achi keessa fakkeenyaa fi dhimma amantii muslimaatiin faa wal qabatee waan akkasiin jira garuu haa ta'u immoo oromoon bakka takkatti wal ga'uun bareedaa
kallee beektaa bakkuma sana dhaqee ka gocha achitti raawwatamu sana bishaan ofitti facaasu waan adda addaa kana kan hin godhin illee ni jira jechaadha. Dhaqeedhuma Oromoo wal argeedhuma kadee bakka sanatti illee gammadee jiru ni jira beektaa. Sirrii. Ani maaltu Kanaafuu gammachiise yoonaan jette tokkoffaa beektee isa kamuu rabbitu hojii isaatiin gaafata. Wanti kun nagaadhaan xumuramee jira. Ani beektisa bara 2016 sana ilaalaatan baay'ee ofitti sodaataan ture dhugaa. Garuu haa ta'u malee hadha immoo Abiyyi Wallaggaa Gujii Oromoon sagalee ምን ይሰማሻል? ጂጂዬ ቆይ ችግር የለም እንመጣበታለን በዛ እና tokkoffaa isa irrachi nagaadhaan ummanni keenya nagaadhaan gadi ba'ee maanguddoon yoo xiqqaate jaarsoliin umrii jira 90-80 ta'an faantu ba'ani wallahi isa taa'ee televiizyinaan ilaalaatan baay'ee tokko sodaataa ture beektee garuu amma immoo erga ummanni keenya kun nagaadhaan ba'ee akkuma burraaqeen akkuma gammadeen yeroo inni gara manaatti deebi'u gammachuu guddaa sanatti dhaga'ame nu amma asirra teenye Wallagga Gujii maal jennee wal arrabsina malee achirratti wanta akkasii jiru. Ummanni harka wal qabatee jaalalumaan gadi ba'ee jaalalumaan ol galee jechuudha. Kuni anaaf gammachuu guddaadha. Kunumti jijjiirama dhugaa dubbachuudhaaf. Bara 2016 lugooftaraan nu ajjeesanii nama 700. Haadha garuu lugooftaraan ergaan baga geessan kan jedhu mootummaan dhumti Dr. Abiy Ahmed irra deemee harcaasaa ture jechuudha. Kunumti jijjiiramoo guddaadha. Suutaan hanqaaquun miilaan deemti beektee. Wanti al tokkoon ka'ee wanti tokko. Namni bar rabbiin miti. Al tokko ka'ee waan tokko namaaf guutuu hin danda'u. Innis nama akka keenyaati. Suutaan waan hunda nu sirreessuu danda'a. Sirreessaa jiraas immoo. Kunumti haadha Finfinnee keessatti uummanni keenya akka kana burraaqee bar nama ergasii irracha maal jedhe jibbuufaantu xiiqiidhaan galee bakka kanatti argamee faan nama sakatta'insa keessa ijoollee bakka hundi sadarkaa qabattee kan sakattaa turte ijoollee ergasii irracha hin deemnu nurraa hin eegaman jedhaa faan turantu bakka kanatti argaman jechuudha. Kunumti nuuf jijjiirama beektee. Kanaafuu kun gammachuu kooti. Beektaa bara 1999 Finfinnee keessattuu naannoo sabaattanyaa jedhamtutti mazzagaajjaa jedhanii mazzagaajjaan kun nutumaa ture beektaa jimmarraa nu nama 5tu achi keessa dhaqee keekii gurgurra jennee achi keessatti keekii kanaan kan nuti deemnu iji wadazzaa guddaa innaantee guddaa faa keet maxxaa jedhee keekii nurkaa fuudhee kophee kanaan irra jechaa ture jechaadha achi keessatti. Way baraa. Beektaa garuu magaalaan sun har'a deebitee Oromoon keessatti dhiichisuu wallahi gammachuu guddooti. Rabbii fi baay'imnee waan galata galchinu. Kalammataa immoo maaltu na gammachiisee kalee Shimallis Abdiisaa miidiyaarra dhaabbatee agartee Dr. Abiyyiitiif galata galchuu baay'ee takka na gammachiise. Maaliif diina Dr. Abiyyi agartee warra sobee Dr. Abiyyi Amaaraaf hojjeta. Dr. Abiyyi maal godha jedhu sana hunda mataa gaccabsee jira jechaadha kalee. Dhugaan jirtu kanuma dhugaa jirtu baasee. Jarri hundi jaraatu walitti cuunfamanii lafee dugunguruu Oromooti beektee. Jara jechuun immoo twins jedhee mogga'anii jalqabuma Lammaaf Abiyyiin Dr. Lammaaf Dr. Abiyyiin twins jedhee warra lakkuun dhalate. Lakkuun yoo dhalate yoo tokko qimmiddu tokko kaanis dhukkubu yoo tokko bishaan dheebotu kunis hin dheebotu. Jarri kun lamman lakkuudha beekte twins. Jara kana lamman namni sobee addaan baasuu hin danda'u. Jarri kun bari nama ati rakkoof gidiraa fi gammachuu keessa hojiin dabarfattee hojiin qabsaa turte ilma haati keessi deesse sana fi caalaa beekte. Kanaafuu jarri kun lamman wali obbolaadha. Eenyuun abbaan fedhe dhufee gargar baasuu hin danda'u. Oduudhaan walalaan wanta adda baasuu hin jiru. Hojii jaraa hojjetaa jiru. Ammas yoo ta'e haa hojjetanu wadafiiti. Nu jaraa wajjin jirra. Yoo akkam beektee sobni kuni haqan caalu beekte haqan mo'ata waan ta'eef inni waan hojjetu keessa parsantii 100 keessa 90 yoo haqa hojjete 10 dogongora qabaate kurnan sanaa wajjin sirreeffataa deemna malee kurnan sanaatiif jennee hojii gaarii 90% hojjete sana jalaa balleessuu qabnu jechuudha. Angara kooti baay'ee gammadee jira. Wallahi baay'ee nu gammachiisa maal seete takkaffaa
afaan Oromoo gaafa sana bara 1999 nama afaan Oromoo haasa'u eessatti argattaa? Sanaa'u uummata agartee Shawaa Caancoorraa gara Fiichee Sulultaa kanarraa dhufee naannoo Otobistaraatti argatta. Ammas deebitee bakka bultumaa barbaaddachuuf naannoo Gojjam Barandaa yoo dhatte qofa afaan Oromoo argachuun kan kee. Bakka biraa afaan haasa'amu afaan biraa sabni deddeemu saba biraa. Inumaa namatti hin dhiisan jechaadha achi keessa deemu duruyyoon achi. Har'a immoo kun hundi badee Oromoon kutaa kamiyyuurraa achi keessa dhaqee akkasitti dhiichisuun isaa wallahi waan baay'ee nama gammachiisu takka carraallee ammaan dura agartee Oromoon hin arganne ka har'a argameef agartee fuundurri Oromoo akka ifa ta'e akka Oromoon ammas yoo hirree takka ta'e yoo wal cinaa dhaabbate akka waan takka mul'isuu danda'u akka waan takka injifachuu danda'u kanu agarsiisedha. Haraarri dheengadda bahe beektee haraarri dheengadda bahe bu'ee sunis elaa hadha firii godhatee jira. Rabbiin immoo hadhaabu hidda isaa baafatu jennee lafaa qabatu. Amma kuno kaleessa argitee yoo jiraatte Jaal Daawud Ibsaa Jawaar eenyuun wal ga'anii bakka tokko ta'anii irreecha kanaaf qophii irra jiran kunumti barbu'aadha. Namni ergasii fagootti wal jibbu kun achitti walitti qabame maalu yoo ta'u maalu antiraa jedhu garuu kun lammiidha fooni bakka tokkotti yeroo akka kana walitti qabame yeroo irreecha ofii wajjin kabaju yoo akkam faffaca'ee wal nyaataa jiraate waan ummata kana walitti qabee bakka tokko dhaabutu jira. Fakkeenya fudhannee irreecha namni kun ergasii bakka hundatti faffaca'ee ture kaleessa dirqamaan osoo hin jaallatin bakka kanatti akka inni wal ga'u godhamee jira jechuudha. Kan akkas godhe immoo aadaa isaati. Yoo akkam wal dhiite yoo akkam wal nyaate yoo akkam wal arrabse faffaca'ee jiraate illee bakka walitti qabamu waan jiruuf ummanni kun faffaca'ee waan adda gargar fagaatu fiddu. Kanaafuu ani gammachuu guddaa qaba. Namni isaafi gammachuun kun isatti hin dhaga'amne immoo fuudhuu danda'a jechuudha. Kun diina Oromooti suni beektaa ammas immoo keessattuu namni Somaalee fi Jibuutii keessa jiraate takka agartee qabsoo ummanni Oromoo fidee jijjiiramni mootummaan jijjiiramaa kun fidee ummata Oromoo akkasitti agarsiise waan silaa galateeffatu dhibbarraa dhibbatti maaltu nuun jedhamaa ture qottii jedhamne arrafamaa turre jechaadha. Somaalee fi Jibuutii keessatti qottii nuun jedhu deebi'anii immoo isin Oromoon biyya bulchuu hin dandeessanii takka ammoo yoomuma biyya qabattu isin biyya qabachuu isin dandeessanii yoo biyya qabattanis immoo nama fixxu nama qaqqaltu nuun jechaa turan jechaadha. Achi keessatti waan fedhan nu gochaa turanii takka geessinee wayyaaneetti isin kennina faa jedhanii nu doorsisu yookaan immoo kottaa mooraa waraanaa faa dhiqaa jedhanii mooraa waraanaa faa nu dhiisisaa turanii baay'ee achi keessatti biyya akka Jibuutiitti Oromoon akka guddaafaatti ilaalamaa ture jechaadha. Akka guddaafaa agartee gumaamaa gabbaasanii kosiitti darban kana akkasitti makiinaatti naqameetu Oraal kun akkasitti tarree naqameeti. Oraal kanatti wanni Oromoo ta'e guurame osoo Amaarri hin tuqamin. Amaara jennaan hin tuqamu. Tigireedha jennaan namni isa qabu hin jiru. Maqaa Oromootiin qofa qabama. Geeffameetu dawwalleetti gadar caafama. Gizee dawwallee dhaqe waraannee agaazii duraanuu kaachi keessa eeguu ture. Sunis akka ammallee godhaa nama meeqaatamtu gaara kana keessatti dhume. Wallahi ijoolleen naaddaa qoftii kan ani quba qabu kanan beeku nama 30tu bakka takkatti du'e Saaraa keessatti nama 30 Somaalilaandii irraa ka'anii agartee Jibuutii osoo seenanuu namni 30 du'anii dallaalli ka oofus dallaala aggaarooti gurbaan kun immoo jaartii waliin deemaa jaartii isaa qofa keessaa biyya Somaalee irraa gara Jibuutii oofa gara Yamanii baasuudhaaf miilaan osoo oofuu jaartii isaa qofatu lubbuudhaan haftee jaartii sanaa ambaasiitu dhufee ambaasii Itoophiyaa dhufee fuudhee jechaadha. Namni sun hattaa wallahi danaazaan jaraa ajaa'ee akka tawwaallu dhabneetu hordaa akkasitti jala keenye mukaan gangalchinee boolla baqassinee boollatti guurre bakka takkatti. Oromoon kana hunda dagatee bakka sana keessa dabarfannee amma bakka kana geenye kunillee beekte ifa alhamdulillah jechuun nu hanqate jechuudha. Wallahi. Ammas immoo gaarri addunyaa kun gaarri agartee gaarri Jibuutii gaarri Yamanii Saaraanii Jibuutiitiif ammas gaarri Suudii kun osoo afaan qabaate
baaseetu haasaa lafee Oromoo isa keessatti taate waan ilmaan Oromoo isa keessatti ta'e jechaadha. Har'a garuu ilmaan Oromoo sana hundaa warra afee biyya isaa keessatti handhuura isaa keessatti mataa ol qabatee deemuun wallaahi waan guddoo takka waan agartee waggaa meeqallee yaadamee hin argamintu bara kana keessa qofa Oromoodhaaf argame. Oromoon immoo kana yaadachaa hin jiru beektaa. Anatu bulchaa durumaanuu Oromoon diinni san cabsine isumatu wal cabsee isumatu wal tuffataa. Anatu sirra beekaa. Ana takka sii godhaa walii beekuu dhabuudha wanni Oromoon itti agartee cabaa ture wanni Oromoon itti gabrummaa jala ture jechaadha. Har'a immoo haa ta'u hanga tana mataa ol qabanne har'a fakkeenyaaf diinni keenya sun garuu ijaafa gubatu malee meeshaa nuuf bitachaa jira. Inni nuuf qophaa'aa jira. Maqaa Oromootiin namtu kana Bishooftuu natti fakkaata. Horaar sadeetti immoo akkas diinni maraatu fakkaatee qarshii qabatee meeshaa qabatee osoo deemu qabameera. Barbarana alhamdulillah poolisiin federaalaa illee poolisiin Oromiyaa illee dalagaan jarri dalagaa turanii waan nama boonsu kun osoo sakatta'insi cimaan akka kana hin godhamne sila uummanni keenya akkuma bara kaanii boombiin irra darbatama jechuudha. Garuu sakatta'insa poolisiin Oromiyaa fi federaalaan godhe irratti namni keenya nagaan bahee nagaan deebi'eera. Kunumti galanni rabbi isaan haa ga'u. Hadda kunoo tokkotu meeshaa qarshii baatee deemu qabamee jira. Amma adoolaa wayyoo kan jiran poolisiin tokko biyyarraa gadhiistee jira jechuudha. Waan akkanaatu jira. Kanaafuu jijjiiramni guddaa jira. Rabbii keessan galateeffadhaa. Guyyaan nuti Finfinnee keessa baay'ee jira. Jijjiirama parsantiin 90% jira. Maaliif wal soobna? Kanaaf kudhan sana ammoo suutaan deeffanna jechuudha. Dhibbatti biyyi keenya jijjiiramuudhaaf. Kanaafuu galatoomiyaatiillee asirraa dhuftee waltajjii yookaan immoo miidiyaa korratti dhuftee waan argiteef waan keessa dabarfattee dubbachuu keetiif galata guddaa qabda. Abshuruma kunis hin darbaayyee nuuf jiraadha. Dhuma irratti immoo dhaamsan dhaammadhu maali seetee garuu haa ta'u uummanni Oromoo yoomillee ka abbootii keenyaa gaafa dhumaa turanii gaafa abbaan Jifaarillee biyya bulchanus ta'e namni waahii gandummaa kanaan deemellee hin jiru. Namni gandummaadhaaf qabsaa'e hin jiru. Oromummaadhaaf dhumaa ture. Har'a immoo agartee fakkeenyaaf Jimmaan arrabsinee Jimmaan keessaa achi baamna namni jedhu biyya rabbiin ol guddise eenyu nu xiqqeessuu hin danda'u. Haa ta'u har'a maqaa intala Maabuubaatiin bilillee intala Maabuubaatiin Jarmaan keessa Oromoon magaalaa guddittii Jarmaan keessa nagayaan jiraatti jechaadha. Sababaa soddummaadhaaf isiin ilma mootii Jarmaanitti heerumte. Garuu haa ta'u immoo Jimma nama tuquu miti qabeenya namaallee hin barbaannu takka hanga biyya namaa keessa deemnellee waa namaatti tumamnee hin beennu waa namaa annee hin beennu qabeenyuma keenyaaf jibbamna wama carraaqqannuuf jibbamna ilma namaa eenyunu hin jibbinu eenyunu hin xunnu. Oromoo dhiisi alagaayyuu agartee akka saba keenyaatti jiraachifna. Maaliif uummata walloofaa ka agartee gizee dargii naannoo gaatiraafaa dhufanii qubatan. Ka dargiin safaarii jedhee maqaa jiraatti moggaasee maqaa safaarummaatiin fidee qubachiise nuti safaarummaa sana irraa hambifneetu walloo jennee yaamna jechaadha biyya jaraatiin. Nuti eenyuufuu kabaja qabna. Ammas Arsiin illee biyya keenya keessa jiran gosa Arusii jedhamu naannoo Omoon addaa ka jiru jira. Kanaafillee kabaja qabna nuti takkaa nama xiqqeessinee nama arrabsinee hin beennu. Eenyuun ni jaallanna. Adaraa uummata Oromoo keessattuu warri feesbuukii irra jirtan waahii gandummaatiin ilma namaan arrabsinaa. Suuraa namaatiif isin maraatina. Wallaahi warri suuraa namaa akka malee godhaa jirtan guyyaa qiyaamaa lubbuutti hafuuf isiniin jedha Rabbiin. Kana beekuu qabdan ijoollee musliimaa keessattuu. Warri kiristaanaa agartee nu arrabsaas hin jiranii, wal arrabsaas hin jiranii, wal qeeqaas hin jiranii. Warruma amantii musliimaa maqaa musliimaa baatu waan akkasii oofaa. Waan akkasiirraa anumarraa kaasee ofa qusannuun isiniin jedha Oromoo kiyya. Naaf feeruu keetiif galatoomi bilillee kiyya oolina bulu. Ayyaayye waan ofii jiraadhu. Egaa dhaamsa isaa dhageessanii jirtanii waliin qeeqinaa suuraa keessanii suuraa namaa hin balleessinaa. Numatu wal cabsaa jira kan jedhaa jiru. Aan gammachuu baay'ee qaba. Homaa gochuu hin danda'amu. Osoon haadha koobla qabaadhee faan barrisee ganama Finfinnee galgala bakka hin jiru kanatti argamuu barbaadaa ture. Dubbii diddeegaa. Najaasa utaa kazi.
Ashlabbe. Arjun begi nagamte, shampoo furu imalte, wanu fi komanu nafake ronada tu. Wan barbade sibita, wan tafete sibita, latiti yana isayani jalatu. Tokko tokko ergadda namni hadda gammachuu qabdan waan gammachuu full na. Akka waan gaafa dhaladhu armee koo jalaa na fuutanii dullatti gadhee. Jarsisa wanyafate, barole komanu direto fedechisai. Wainama waljalate, wanu fi komanu ijarrati beksisai. Amaya bullo boshe, ulaniko amaya bullo boshe, ulaniko soya karakimbi. Baretu dikolose, ulaniko baretu dikolose, ulaniko wanoya magatiti. Muna yeseni me. Muna mlav injirtu. Na jorra mogin biti sega, esatina nusta. Barisina boto yoti yatate, malik na dipista. Kalamale jore jabarubu, barsiya kujaja. Sipo kana date tilpungo, wa erga gabicha. Ijarat ijarani, Ekas. itu warapatu. Erga wajalatani, Ekas. Kun affeerraa kootiif shimallisaaf bisaati. Arjun begi nagamte, shampoo furu imalte, wanu fi komanu nafake ronada tu. Wan barbade sibita, wan gamene sibita, atiti yana isayani jalatu. Ichin bedari boku. Maaltu jira lubboo gammachuu. Bu'ee. Kun baate anti sirba Jarsisa wanyafate, barole komanu direto fedechisai. Wainama waljalate, wanu fi komanu ijarrati beksisai. Amaya bullo boshe, ulaniko amaya bullo boshe. para utani pao mani perbedaanidha. Yeroo kuma gammanne kottu seen. Kottu qeerroo guma. Hadda gammachuu keessaati qawwee baattee suudii keessa fiigaa ooltee jedhan. Caalaan rakkaa'e jecha silaa caalaan osoo wajjin nagaa ta'e sirba saasadhiin abbichuu eenyuun tuqaa jedhu sanatti naftee. Akkasii Indajaano gede
ነገሩ ነገሩ እንዴት ነው ነገሩ እንዴት ነው العناية بالبشرة ولا أسهل مع سيمبل مع مية ሙራድ አብደላ በቃ ኮኬቲ ምሺ ለአክስቴ ነግራታለሁ እኔ ሳይሆን አኮኬቲ ሚት ይቆጥ ይሽልጥ ምንም ማድረግ አይችልም ማያም አቲ الو እንደበቱ ማይስማ ፋር ወይስ ፌርካ السلام عليكم እና وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسمع تكلم إلا بسمعك أيه كيف حالك؟ تمام الحمد لله ما ستي لقامي أدمي والله يرجي سلاني يا وشك سمراد سلاوان تجس جرو سودي كيس خطي كيس يرجي سلام مراد كمجوران دانغانا قويك يجولين سورة ويا ساتي قويك كسبات تفيك دكاسنيس دو برا نتيرغاني بيكتي بويا كوي دا كان سمبرو دا نيكا ودا مالك كوي انت نامي تكويتشي سمبرو مالي فيك دات مالك سجلانيات سمبرو بيا كانت واحد دودا في كمتي خني سر رافا كمتي شامل او مشيلا مو مال جرو مخنا رافا كمتي او كان رافا كمتي كان ابي سبادنا ادو ساباي نتي دات اي كيرو غوما مي دوغا دبچودا والله غمچونا راكم سجرا والله باي ساريس يكنتا ونقم يعني بدو ساقدن نما تتولا من سيران كبجتي غمچودان ولغه بر ان الرجاما بلان قبلمي اچتين ارغمن جيرا نتين فكات امتا غوتوتي ماني مان غدولا ما بيكتي اكو توكو اكا خيو توكو اچكه سارغ ديمون دندانو غرو فتا عاداتي فايمني نمنياس والله سارغ بر طيقين دم مچالا ميوفتي نوتي جنة كنامي بيكتي akka jarri midhagan taayit mana kanama maraati jara laala ture amaraan uffata aadaa oromoo uffatanii dhaquun oolan wallahi asin aadaa alaabaa abbaa gadaa asin alaabaa sirna duraanii gatame sana uffate haa ta'u ijoolleen maqaatti baaftetti moggaasaa turte yoo fedhe jedha namni keenya yoo fedhe لا أني سبوم تبير أيو سبوم تأماران وان كان كيسة وفتح كينيا فتحين أكون ولا ننجي داتوري لا الرجع جرو بار الرجع أرجع تاني جرو سورة فوق دي فما يدرا جرو الرجع كيس والله هدو سلام تيجي لا نوم تبير أيو كذا وان كان رتي سبوم تبير سبوم أورموسون تين سبوم باجي ترترجع مي سمني خبر أصلا رتني أرجع ما هو وانا كتيجي تين في نفتنيا أمارات نرجع موسى جرم تنورا كنيو الرأول اللي جرا نشكان سربي والتجر تسلب تجرينيان سرب ميجرا ما شاء الله قالوا بايت وركونا متي تولا بيكته أكن صدق ده يوم متي دبين حالنا قاتل تمبرا ميجر ما شاء الله الحمد لله بلسمان أكجابات تكو نوغليرا باي سايچادا باي ساجيرم ني جيرما غودا جيرا ما تو باكي سايچادا جيرما غودا جيرو مو ابيچوني مولي كوفتران رده مي بغاغيسن جراف ارغا غدار چاسون اركني بركاني بومبيتو نو ترچافا مي هاران تراسنا اجنا ماغو بوتو ترچافا مي امم مو بغاغيسن تنو تفچافا ماتي ما بلبل كي كوماني جودي بوس وي بكات اسبو سيجرا چالي ساسي دغاو ايه ايوه خالد وكاكي يا خالد ها bagana gay kamu siri jurusan mucha de me achi ko makake jollen daga achi narkaba iran fadetan jira gurba mubarakil bere rumiti
Eh, maqaa isaa qoyi Mubaarak irraa si ergaati isa gaafadde maqaa isaa. Fu'ee siifan erga qoy. Fuad Imaam Maqaan gurbaa sana kuffatu barreessaa jiru. Gurbaa masiniitti kuffataa jiru maqaan isaa maanni? Meenaa barreessaati. hin beeku wallahi eenyudha. Gurbaa masiniitti kuffataa jiru sana maqaa isaa barreessaa. Si baasee jennaan achitti fixattee deebitee galtaa? Eh, eh. Fu'ee tokko erga. Munaayyeen seentaa? Fuad Imaam. Fuad Imaam ergadhu. Munaayyaati immoo. Fu'ee si ergee. السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أكمي Fayyaa alhamdulillah akkam. يا ولدني Naguma akkami. يا جول كيف تنجرم Mee uumaa miti maali mee maadha maaltu sitti dhaga'ame? أدا ما تتلقى تجمع شو ما تتلقى جمعني باي توك يا رب بيشوف جنب جمعتي Amiin rabbiin haa eeguun. هي والله باي جمعني والله باي Kunoo sakatta'insa cimaa foollee gara kuma digdamaatu qophaa'e hundi jaraatu dhaabbatanii torbee kan sakatta'an maraatuun tokko achi keessa hin darbiin ayyaanni kun dhufee dabarfachuun isaa kunumti jijjiirama guddaati beektee. Akkuma maqaa isaatti hojiin akkuma maqaa isaatti tolee. إيه نيتورك كوباية تبادل Neetworkiin qabdu? إيه أما قرون وجت أما Ayyee. Innaa baay'ee gammannee. باري Gammannee أنغرو وانا دي بيتو كجرا باري وان انت هذا بكي صار رايتور maa inni? ولا بوما فا جولي سر جرانو مال جرا تراني إذا فا أرفا يوار كده تسات سما ما يودي إني ليبي ربي إيروني فول لداني نوجنا منا أبيين الممنيلك نجيني كنيا نيجام شمال سب ديسا أورومو في تورا بكا سنة توامي مانا بكا وانتنا سام نجرو غاروان مالفنا نكنتيا دارا Inni maal beeka jaartii isaaf ilmoo sadii qabu iyyuu bulchuu hin danda'u gagamaa bada fedhu. مالي فكر كده غارو مالي هذا نادي بغاروان Inaafaatu akka barbareessa gubbi maal godhe. Ofararraasu malee namni abiyyiin jibbe bar funyoo fudhatee bahe manuma keessa ofararraasu malee wanti inni fidu hin jiru. Of ajjeesudha yoo abiyyiin jibbanii of dadhabanii of ajjeesu malee sichi wanti dhufu hin jiru bar. Kasa kana maraatu ani argine liibii isaa waan lolluuf liibii isaan hordofu beekte mucaan gubbaan maraata. Abiyyiin sichi kan jibbamus miti. Abiyyiin kan jaallatamu hojii isaatiin malee waan inni uummata Oromootiif oolmaa inni ooleen jaallatama malee oololaanii miti kan inni jibbamus kan inni jaallatamus. Ammas immoo nuyiif kenna nuti hojiidhaan nama agarsiisuun uumamatti guddannedha. Waan tokko isa kana qoma keenya waxarannee dubbanna. Maaliif nuti hin beeknu isa dudduuba deebi'anii shira xaxanu ammas immoo fakkeessaa nuyi hin ta'u hojjannaan dhugaadhaa dhiifnaan dhiisudha. Ammas immoo uffannaa aadaa Jimmaa immoo kaleessa waa'ee uffannaa aadaa Jimmaa jarri keessa hambisan sana maal jedhu? Waan namni hin qabne waan namni waan amma fakkeenyaaf waanuma namni kun hundi kun beeku jechuudha. Namni wallaalaan tokko tilmaamuu danda'u ol bahee fakkeenyaaf gideen bilillee kanarraa haasa'u nama biraadhi. Inni ulfaatu bakka sheemii wanti jedhamu tokko hin jiru. Waan nama sana namni si beeku amma fakkeenyaaf waan inni dudduubatti deebi'ee fakkeenyaaf bakka hin jirretti bakka hin beekamnetti yoo dubbate fakkaachuu danda'a. Garuu waan namni guutuun ijaan argaa jiru fakkeenyaaf abiyyiin seera nama nyaataadha. Abiyyiin Oromoo hidhaa jira. Abiyyiin olaantummaa Oromoo akka inni biyya sana keessatti hin godhanne minilikii walii galanii akkas godhu maal
Ofiin of ajjeesaa ofiin oftumaa maqaa biyyirra intinaa jedhu. Wallahi wajjin uummata kanaa baay'ee tokko nama dhiba. Nagama. Ofiin of ajjeesu eena nagaa. Ammas immoo waan tokko wanti deemaa jiru tokko jira. Sila Dooktor Abduseen irraa haasaa turanii. Waa'ee uffannaa aadaa keenyaa ilaalchite. Waan tokko jechuun barbaadan. Uffannaan aadaa Jimmaa anatti garuu waan dhiibame mul'ate natti fakkaatu hin dhiibamne agarsiifameera. Sanumatti immoo dhugaa dubbachuuf ta'e gaafa jala bultii aadaa Iluu Baaborii fi Jimmaan yoo agarteetti taate agarsiifamaa bule jechuudha. Waltajjiirra yoo argame nan mul'anne bar. Waltajjiirra hin jiru. Kaleessa tun taane dheengadda gaafa jala bultii. Kaleessa amma hadhallee jira. Hadhallee barkumeetti hin baasu ta'e. Kaleessan turre malee har'aa fi dheengadda tureera. Gaafa jala bultiitii fi dheengadda tureera. Isuma aadaa keenya dhoksanii akkamitti eenyuun jiraachuu danda'u jettee. In bareedama baran waan tokko nan xiinxalaan akka mataa kootitti. Maaliif amma kuush jechuun bari Jimmaadha bar. Oromoon jedhamu bari nama Jimmaati bari inni. Ergasii Harargeen, Arsiin, Walloon kana qoma waxxaranii dubban. Arsiin, Walloon, Harargeen, Wallaggaan, Shawaan ilmaan Jimmaati. Oromoo jechuun kuush. Gidee tokko maama bosona baalee maal jedhe beektaa? Adam jechuun Oromoodha jedhe. Maama bosona baalee. Maama bosona baalee. Adam jechuun jedhe. Adam jechuun Oromoodha jedhe. Barana yeroo abiyyi maal na yaadachiifte beekta yeroo abiyyi reef filatamu iyyee ijoolleen Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu nama Jimmaati. Isaayyuu nama aggaa ijoollee isaa Ormii abiyyi maal jedhanii maqaatti baasanii waan ta'e jedhanii bakka akka waan tamanuu wayitti maqaa waamaa turan beekte. Achumaan ijoolleen keenya kaatee Sayyidina Bilaal radiyallahu anhu nama Jimmaati jennaan immoo nama Aggaarooti jennee komentii jalatti wal harkatti qabne beekte. Takko dhufe isin takka jennaan Nabiyyillaah sallallahu alaihi wasallam isaanin illee nama Jimmaati jechuun oolaa jennaan. Isaanin illee takka qoranneerra. Maal na yaadachiifte ijoolleen waan dubbatan hin beektu beekte. An dhugaa dubbachuudhaaf wanti tokko jira laata. Wanni nuti gochuu qabnu akkuma dheengaddayyuu irraa dubbataa dhiisne jechuudha. Bari dhugaan yoo afaan qaban funyaan taasisan dhugaa dubbachuudhaaf nuti dhiibamnuus dhiibamuudhaaf nuti kan ittiin boonnu kan nuti ittiin haasofnu waan qabatama lafa jiruuni malee ofiin kenninuudhaan waan argamaa jiru waan uummanni argu waan hojjetaa jirru waan hojjennee darbineen nuti kan nuti gadi baanee oromummaa keenyas dubbannu kan nuti ittiin of beeksifnu jechuudha malee haasaadhaaf yookiin immoo har'a olaantummaa FB irraa qabna yookiin immoo har'a namni mul'ataa jiran kuni waan akkanaatiin nama saamu waan akkanaa Amaaraaf hin tolle waan gaggaarii kooti jechuun Amaarayyuu gadi qabe sabaa sallamii Itoophiyaa keessa. Kanaafuu nuti ganaa wanti nu gara fuulduraatti hojjechuu teenyu ilmaan Oromoo miidiyaa tokkoon bananna nuti warri Jimmaanii fi Iluu Baaboor jechuudha. Isaan Dr. Abduseen murteessanii jiru. Murtee isaanii jala bahuunaan hin booddee waan isaan sodaadhu gadi ba'anii waan muuxatu nu godhanu. Dr. Abduseen murteessaniiru abiyyiin fudhannee jecha isaan adnaaqii isaanii jecha isaanii kanatti ani sararatti diimaas jala sirreesse beekti jechichi badaanatti tole jennaan. Abiyyiin fudhannee masaraan mootii hojjetamee ba'aa jira achi keessa galchee jennaa achitti nu haa bulchu jedhe. Saraan boo Itoophiyaa jira. Jabaa fedhan gurguratanii akka hojjetanu fedhan akka barbaadan godhanu jedhe. Abiyyiin fudhannee intinaatti gallaa jedhe. Jimmatti gallee masaraan mootii keessa geenye achitti nu haa bulchu jedhe. Yoo barbaadan gurguratanii qarshii jara akka hojjetanu wanti nu galchu jecha isaan baay'ee natti tole jechuudha. Amma kanaafuu jecha Dr. Abdusee kana fudhadheera itti murteesseera. Amma latteessee jira Iluu Baaborii fi Jimmaa aadaa keenya keessaa hambisanii. Kanaafuu nu abiyyiin qofa fudhannee gallee nu haa bulchuu Jimmatteedha. Kana maal jettaa? Abiyyiin qofa yoo fudhannee galle maal goona nuti dhugaa dubbachuudhaaf waan ragaa lafa jiru kan koomishiniin
humna nageenyaa ati kan lammaan le Harargee dabalachuu barbaadde. qoy bilillee waan tokko jira bar koomishiniin humna nageenyaa kan Harargee kan Walloo kan intinaa keessa jiru koomishiniin poolisoota Oromiyaa hundi isaanii ijoollee Jimmaati. Nuti doktora biyyi qofa yoo fudhanne galle biyyi Oromiyaa jedhamtu sun on baddi akkam gooname maal jettaati kana irratti? Ahaa, atis of jaallattaati gandummaatti. Shimallisis lammaas hunda jira fudhannee galla jechuu keeti. No, abiyyi qofa abiyyi qofa malee kan beekamu. Okkoon gara ofii harkiftuun cittu jedhe namichi. Eshibbo. An dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon akka nuti abbaa jaraa taanetti yoo nuun kabajin an dhugaa dubbachuudhaaf har'a gallan jedhaan Oromoon yaa Oromoo Harargee Oromoo Walloo Oromoo Arsii Wallagga Shawaan nuti abbaa keessani nuti ijoolleen abbaa Jifaar abbaa keessani dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa walitti himna isa kana dhugaarra dhaabbanne jechuudha akka nu abbaa keessan taanetti nu kabajaa nu wajjiniin jiraadhaa dhugaadha bar kun isuma dhugaa rabbiiti bar maaliif yoo jettan nuti waan baay'eedha yani abbaan waan ilmoo ofiitiif godhe baaseen dubbatuuf malee akkasiin hawwitan kanatti nuti yoo gadi buunes nuti hawwine jechuudha wal diiguu ta'a kanaafuu nu kabaja dhugaa abbaa keessanii dhosin abaaramtanii baddummoo waan dhugaan isinitti himaa baduudhaaf deemtu dhaadha dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha kanaafuu nageenyi Oromoo eegamu nageenyi Oromoo kabajamu Oromoon nama beekumsa qabu tokko ta'e nama diinagdeen beekamu tokko ta'e nama aadaan isaa baree aadaan isaas qabeenyi isaas beekumsi isaas gara fuulduraatti baane Oromoon Itoophiyaa biyya jedhamtu sana keessatti mul'attu gaanfa Afrikaa saba guddaa taane mul'anna jedhan Jimmaan kabajaa dhugaa walitti ijoollee Jimmaa jabeessaa xiqqoo nan jedhinaas ijoolleen Jimmaa abbaa keessanii bucattus jechuudha iddoon hin badu ijji badu iddoon ijaan badu itti Oromoon dhuguma bar ani isa kanaan eenyuun hin sodaadhu waan kana jechuudha bakka ijoolleen Jimmaa abbaa keessanii waan jettiif natti himi maaliif? Bakka ati ijoolleen Jimmaa abbaa keessanii jettee naa galuu diddeemerra naaf ibsitaa? Ijoollee Jimmaa akka nuti abbaa isaanii taane moo? Siifan ibsaan seenaatu lafa jira kasii amma siif hin danda'a. Maaliif jette? Nuti akka nuti abbaa Oromoo taane amma fakkeenyaaf waan seenaa isa duraatu hin taane waan ati dheengaddaa kaleessa nuti wajjumaan argaa turre sitti maal fakkeenyaaf Oromoon gaafa Harargeen Somaaliyaa irraa buqqa'u biyya alaatis biyya keessa kan Oromoon ilmi koo na jalaan beela'ee na jalaan rakkatin rakkina isaanii arguudhee akka iddoo abbummaatti gadi ba'ee kadhattuu ta'ee Oromoo kana akka inni waan kana gidee rakkinaa sana keessatti gidee xiiqii kana keessatti akka inni nama biraa deebi'ee gargaarsa nama biraarraan barbaanne of kennee kan gadi ba'ee Oromoo miilaan gad dhaabe tokkoffaan Jimma ragaadha moo ragaa miti? Eenyunni? Jimma jechuu keeti? Jimma jalatti mabaatina sirraati. Maal jettu? Jimmatu akkas godhe jechuu keeti gaafas. Innaa maal ta'e eenyutu godhe jara Jimma godhe miti maa? Ustaaz Raayyaa Babaachaa ijoollee isaati. Kaamil Shamsuu ijoollee isaati. Haayidar Kadir ijoollee isaati. Eenyutu godhaa ture? Jimma ijoollee keeti. Gara mootummaatiin Abiyyiin Ahmad ijoollee isaati. Kan mootummaadhaa fi karaa amantiitii wal qabsiisee akka nageenyi isaanii hin boorofne gara humna nageenyaatiin nageenya isaanii eeggisa diinagdeedhaan akka isaan kadhattuu hin taane akka isaan deebi'anii alagaa jala galletti kan gargaarsa godhaafi ture maal godha akka garuu waa'ee abaluu rakkateef abaluu rakkannee utuu hin taane ooltummaa abbaan ilmoodhaa ooludha laas keessatti wanti isin beekuu qabdan ijoollee Oromoo dhugaan isinitti maal oolmaa abbaan ilmoodhaa oolu jechuudha kanaaf kabajamuu qabna iddoo keenya hin balleessinaa fakkeenyaaf Baalee keessatti utuu Baaleen Arsiin Shaashamanneenii fi Asallaanii Bishooftuun kun utuu dhaga'in ijoollee Jimmaa miti kan dhaga'ee rakkina Baalee ol baase. Baaleen akka isaan buqqaanii rakkataa turan. Dhugaa miti kun? Qubattoota warra buqqaanii Baalee keessa turan? Tokko inni kun waan ani ifatti beeynu jechuudha. Waan nuti biyyaa wajjiniin ijoollee qeerroo humna qeerroo amma lafaa ka'e wajjiniin arginedha jechuudha. Qabsoo alanaa keessatti. Qabsoo gizee duraatiif keessatti immoo dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromoon gidee duraanii keessatti akka Oromoon amantiidhaan isa ta'u aadaa isaatiin isa ta'u humna beekumsa rabbi isaa kenneen akka inni ittiin beekamutti kan gidee duraaniitiif jechuudha.
fakkeenyaaf waggaa 150 keessatti kan waggaa 150 keessatti jechuudha. Akka imbaasiin Itoophiyaa biyya adda addaa keessatti maqaa Oromooti. Waan Oromoo calaqqisiisu. Fakkeenyaaf Masrii fudhachuu dandeessa, Suudi Arabiyaa fudhachuu dandeessa, Kuwait, Qatar biyyoota Arabaa jechuudha. Fakkeenyaaf Jaarmaanii ijoolleen namni seenaa beekan hin jiru jechuudha. Namni fakkeenyaaf ijoolleen keenya gidee sana keessatti namni amma yuunivarsiitii Masrii ijoolleen Kaayiroo jiran hin beeku. Yuunivarsiitiin Masrii maqaa eenyuutiin dhaabbateera? Maqaa Oromootiin dhaabbateera. Eenyuun ni dhaabe? Abbaa Jifaar miti? Akka Oromoon baratu, akka Oromoon aadaan isaa beekamu fakkeenyaaf kan godhaa ture eenyu? Akkas. Abbaa Jifaar. Inni kun dhugaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo dhugaa Rabbii dubbachuu ta'e waan biraa kakaasnee nutis akkana akkasii jechuutu hin taane Oromoon Jimmaa akka inni abbaasaa ta'e akka Oromoo Jimmaa malee immoo bakka tokko iyyuu gahuu hin dandeenye beekee nu kabajuun aadaa keenya duudhaa keenya fuulduratti baasuun Oromummaa jabeessuudha jedhaan akka kootti. An akkanatti mul'atutti akka fuudhanitti akka nam tokkotti Oromoo Jimmaa fuuldura qabatanii deemuun beekaa Oromoo Jimmaa guddisuun wallaalaa isaa qabanii deemuun akkama ijoolleen asirratti maqaa kuulloodhaaf waan akkanaan godhine kun namarraan eegamu. Abbaan keessan yoo isin kuulloo dhattan yoo isin gojjamee dhattan ofuma fokkisiisaatu waan akkanaan dubbatina. Sheemiidha kun. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf maqaa Oromoo Jimmaa yoo eegdan maqaa keessan eegdaniitu jedhaan akka kooti. Dhugaa jettee galatoomi namoonni carraa nagaafataa jiran illee ba'uu fedha. Egaa yaada keetiif yaada bal'aanuu kennite galata guddaa qabdan siin jedhaayyee. Nagaan ture. Munaalaaf si qofaaf feeree ba'uu badha. Munaa eessa jirta? Munaa. Portaaleen. Qaasim Nuuree maal jettee? Munaalaaf munaa. Gandummaa Rabbi aballeessu obbo gandummaa maalitti gonanu? Osoo gandummaan hin jiraanne kaleessa aadaa keenya Finfinnee irratti mul'isu. Munaa eessa jirta? Nama tokko qofaaf feeree ba'a erga silaatti munaan nagaafataa turte. Munaa dullatti abbaati kiniyaa dullatti situu dhufee haadha koo jalaa na fuudhee gaafa dhaladhu. Jimmaa biyya bunaaf dammaa. Dogongortee arrabana itti ergite moo bilookisi gochuuf jira? Munaa hin jirtu baate intalaa? Abdii gaasiraa sitti ergee jira. Naam inshaallah. Fi? Meeqeerroo Oromiyaa kana galchaa? Piroofaayiliin kee jidduu kana manatti tola Shimallis Abdiisaa. Qeerroo Oromiyaa siif ergee jira. Sanaan booda adda baana. Gaafa irrachaa kanaan immoo nagarra. Halo. Haala qeerroo Oromiyaa Muniir salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah jirtaa? Jirra. Alhamdulillah. Anaa dhufu. Ajandaa keessanillee baga nagaan atillee ni ajandaa gurbaa haasa'u jirta moo ajandaa biraati yaani ka ajanduma gurbaati? Naani gammachuun naa jira ajandaan kun haadha baay'ee gammadee ture akkaataa Oromiyaan itti tolte Finfinnee keessaa akka uummanni keenya itti tole lammata immoo kaleessa agarsiisa aadaa uffannaa aadaa irratti aadaa Jimmaa keessaa remove godhanii guruppii keessaa waa'ee sanarraatti illee xiqqoo lama baay'ee haasa'uun hin barbaachisu beektee uummata lamman tokkorraa dubbadhe sadaffaa immoo walaloo waa'ee Jimma koo kan jedhu irraa dubbisee sanumarraan kanas waa somaasofnu gaa namni tokko beektee haasaa keessatti gaatu yeroo haasaan dhalatu gara bakka biraatti seenaa. Dhugaati. Anis indaadha haasoo gurbaatiin naati dhugaadha haasoonni gurbaa naati jira. Ammallee irra deddeebiitiin isin hima daqiiquma takkaan dubbadha. Abbaatiitu godina isaa aanaa isaa jimmummaa isaa Oromootti kan dabalu isa. Dhugaadha kuni yoo isin aadaa keessan irraanfattanii jeena keessan itti qaanfattanii yoo kan ustan taate maalitti qaanfannaa boqeerensa gubbuu jedhu beektee nu biratti na dhagaye waanuma bar jiru
itti dhaadachuu qaba. Akkana gandi biraa itti dhaadatetti atis itti dhaadachuu. Akka gandi Dhugaa biraa keeti ol wallaahi. kaasu. Eh. Akka gandi Kun biraa immoo itti gandu sirbeetti Muniir sirbu. gaaffii tokko qaba. Ati amma of faarsuun kee nama hin tuqiin nama hin dhiibin malee of faarsuun kee of jaallachuun kee gandummaa si jechisiisa. Erga ati mirga namaan tuqne. Laal gandummaa jechuun ganda biraarra ganda kiyyaa caalaa jechuudha malee if faarsuun seenaa fi dubbachuun kun waan biraati miti. Laakiin gandi biraa nan gayuu naa gadii jechuudha gandummaan. Akkasi kunoo dhugaa jettee wallaahi. Ati yoo Harargee haa ta'u, Arsii haa ta'u, naannoo Amaaraa bakka fedhellee haa ta'u namni san naa gadii nun gayanii yoo san jette sani malee ati yoo naman tuyne ani barreeffamaa fi ani waan akkanaa kana ajandaaf hin dhiyeessu. Seenaa kee as baasaa eegala. Aboo na dhagayi. Akkasii akkanaa gandummaa marree amareefuu ganama kana wanni jette waan sirriitii miti atii fi Abdiseemmoo. gandummaa faristii marree akkasii miti itti namni itti if beeksisu. Hojii keessan hojjedha. Maaliif akkas jennis itti fakkaata? Maaliif akkas jenni Muniir nu dhaggeeffadhu? Abiyyiin hojii isaa malee badii isaa malee sababa jimmaatiin jibban. Homa ustaaza keenya illee amma macarrashaa akka biraa dhiisaa abiyyiillee biyya bulchaadha aangoo irra jira. Ustaazota keenya sababa jimmummaa isaaniitiin gadi baafamee abbaan argite sareen abbaa argite dhuftee asirratti nu jalaa xinneessaa jirti jechuudha. Jimmumti maal jira godhe Abduseen jecha dhugaa dubbachuudhaaf yoo jarri itti tole yoo itti toluu dhise abiyyi keenya galle masaraa abbaa isaa keenya bakka abbaa bu'ee nu bulcha jechuudha. Nuti kichikii deemaa hin jiru. Sababuma jibban taane namni ija argaa nu jibba maaliif? Sababni isaa No. Laal wanni jaalattee jibbu waan takka waan beekuu qabdu jaalattuu jibbitu addugumaan siima. Abiyyi jechuun deeggarsa Harargeerraa ni qaba. Mormituu Harargeerraa ni qaba. Wallaggarraa deeggarsa ni qaba. Mormituu ni qaba. Inni paartiidha. Paartii siyaasaati malee jimmaa hojii waliin qabsiisan. Isiniitu dirqitti jimmaa hojii waliin qabsiisaa jiru. Muniir haqa walitti dubbannee way badiin jiraate illee dhiifama ol gaafannaa baritee waan dhuskaan hin barbaachifne. Osoo abiyyi kun osoo ganda biraarraa yookaan bakka biraarraa dhufee waan muuziyeemiin qophaa isaatti hojjetamee fi jechuudha yeroo bira dabarfatu akka salaataa fi sujuudaa fi dabarfatu. Sababuma inni jimmaan ta'eef. Akkaataatti fudhattee jechuun laal laal akkanatti dogongoriidha. Amma fakkeenyaaf ani raayyaan hin jaalladhaa. Ati ni jaallatta. Ati amma fakkeenyaaf si bakka hin buusu ta'a. Si bakka hin buusu ta'a. Ahmadiin Jabal ni jaaladha. Siyaasaadhaa miti. Akka Jimmaatti, akka Oromootti, akka diinettis ni jaaladha. Ahmadiin Jabal ni jaaladha. Raayyaan ni jaaladha. Nama hedduun jaaladha. Garuu Dr. Abiy ni jaaladha. Garuu siyaasaa isaa yoo naaf hin taane mormuun hin danda'a. Uummata garee jaarratee biyya Arabaa kushiinaa isaanii akkuma koo kushiinaa fi amma akkuma koo dhiqaa garee jaarratee faana biyyi irratti uummata kakaasuuf faantu jira bara. Nama akka kanaa wajjin ati maal yaadda? Jarri mana cufatanii waan mari'atan tokko immoo keessaa baasee nutti erga jechuudha. Nama akka kanaa wajjin wanna rakkoo tokko jira. Halo. Haala sin nagaa. Halo. Haala dubbadhu sin nagaa Muniiru nagaamu? Habeet. Nan nagaa dubbadhu. Halo. Maali sagalee hin dhagahamu? Nan nagaa. Okay, wanta kun sinja. Ati sadarkaa kee beekadhu kaa. Sadarkaa kee beeki. Ati nama hundaadhaaf. Nama maraataa hundaaf. Ati amma jechuun aktivistii. Nama kumaatamaatiin si hordofaa. Ati nama beekamtuudha. Ati namuma taraa hunda waan jiru cufa jala yoo deemte dogongora qabda jechuudha. Ati nama feemasii, nama beekamtuu tokko, nama sabaaf hojjetu tokko, nama gandaafillee haa ta'u hojjetu tokko. Waan ta'eef waan hin taane hunda jala deemtee yoo ta'e mataaf dhukkubsitaati. Amma Jawaar Mohammad nama miiliyoonaatiitu footoo garagalchaa ture. Nama miiliyoonaatu isa deeggara. Atis nama miiliyoonaa si deeggara nama miiliyoonaatu si morma. Nama miiliyoonaatu jimma deeggara nama miiliyoonaatu darba. Kuni waanuma uumama addunyaati. Kanaaf jettee eegamu qofa. Meeme ammashi okay kanaa biyya dhiifna biyya bulchaa.
biyya bulchaa keetti naafamuus hin danda'a rakkoon hin jiru. Amma uffannaan aadaa Jimmaa kaleessa aadaa kutaa 11 keessaa maaliif keessaa hambifame? Maaliif? Kaleessa uffannaa agarsiisa aadaa keessa kutaa 11 keessaa Jimmaan keessaa hambisan. Kunoo maal mul'isa? Kuni koree qindeessituu san ifatti bee dhiifama gaafachuu qaba waan itti hammisees dubbatee rakkoo jirus dubbatee kun waan akkanaa baatee dubbachuu qabdara sagalee waan akkanaa taatalan Jimma maalii fi waan akkanarraa kanarraas dubbannee turre beekte kanarraas dubbanneerra abdii seentee sagantaa qopheeffattanii duula banuun karaa seeraatiinis gaafachuun kuni amma gaafii seera qabeessaati malee nama kushiinii keessa taa'ee mataan isaa awwee istarasii mataa uwwisee hundaaf deebisaan deebisina waan akkanaa qubna garii kanallee qubna garii akkanaa maaliif hafa Jimmi maaliif aadaa agarsiisa aadaa keessa kutaa 11 keessa Jimmi maal ta'e keessaa maaliif Jimmi keessaa hafe kun gaafii guddaadha nuyi fi ta'e eenyufu Abdiseen immoo sanarraa ka'eeti kan inni hadhaa akkas jedhe nama alsa gammachuu kana keessa akkamitti yaadatanii Jimmaan keessa hambisu keessa remove gochuu danda'ani ummannoo gammachuu keessa of ollaalee dhiichisuu keessa jira maaliif tonkoliin kun nama keessa dhuftee Jimmi keessa remove godhamu jechuudha. Jimmaa warrummaan alaabaa fidee alaabaa xiqqii fidee nafxanyaa gaccabsee Oromoo mataa ol qabachiise arra heddumminaan lakkoofsaan warri dura alaabaa Oromoo makiinaadhaanis wantaanis wanta dhufe wallahi ijoollee Jimmaati garuu an baay'een gadde dubbiin tun akka laafootti ilaalamuu qabdu irra deebineeti dubbii tana irra seenne ani amma waan tokko jira Dr. Abiy wanni yeroo waan Minnesota irratti waan jee tokko jira aadaa hunda garsiisanii Amaaranya keessa hambisan Soomaalenya Oromenya cufa aywa gaafa sana Abiy dhiifama gaafate beekte nalaal gizuma san lafaa ol ka'ee maali wanni akkanaa jee dubbate akkas yoo ta'e waa hundaafis akkasii kee dubbachuu qabdan isinis automatically namni aadaa fi turizimiin godina Jimmaa dubbiin tun isa laallatti amma akkas isin qofaa miti kanaafuu kuni maal keessaa qabu wanti kun gandummaa miti amma fakkeenya gandummaa sadarbatamee moo isa dhiibamee moo maaliif mirgi koo dhiibame jedhee gaafateetu gandummaa faarsee gandummaa nuti shira jira maaliif shira jira ani fakkeenyaaf shiraa boolu akkasiin jehuuti ani fira nagandaa fi ganda walitti buusuun fadhu malee nama achi keessa hojjetus ni beeka. Ati beekaa calliftee miti amma irraa gaheetan eenyutu amma biyya bilbilee qulqulleeffadhee fideetaniin abbaa kana godhaa asirratti gurguraafi. Gallakkisuu qaba. Akkamitti Jimma keessaa hafee Irreechi Oromoon kutaan 11 keessaa Jimma hafu jechuun Jimma hangafa keenyaa bara. Ilma Booranaati bara. Booranaa bara. Ilma hangafa keenya. Hangafni aadaan hangafa keenya akkamiin nurraa hafa? Jimma hangafa teessee isaanii wallaalanii ilma Booranaati ilma hangafichaati. Hay. Qoxosoonuu hirmaattee akkamitti Jimma hangafaanii bara hangafa keenya jettiin isin kabaja. Dhugaan siimaami. Jimma hangafa Oromooti. Ilma Booranaati hangafa Booranaati. Waan jarri akkas godhaniif waan jarri akkas godhaniif isin beeknu garuu agarsiisanii dhiisanii wanti dhufu hin jiru beektee garuu maaliif wanti kun akkas maaliif yeroo hunda gammachuu keessa kutaan 11 hafuun qabu kuni dogongora seenaati. Arsii haa ta'u Shawaa haa ta'u wanta haa ta'u kutaan 11 hin hafu garuu Jimma hangafa yoo dhugaa feetes hangafa Oromooti hangafa Booranaati. Boorana keessaa illee hangafa Jimma ilma hangafaati. Nama seenaa beeku. Isinis seenaa keessan awwaalee bara ani seenaa keessan kophaa iyyee silaa najina dhaabbattan seenaan keessan hedduu as bahaa najina caabbachuu diddanii emotionally karaa ta'e asuma ta'e karaa abshaalummaati seenaa keessan barsiifadha. Dhugaa jettee wallahi munir galatoomi wallahi dhugaa jettee numatu ofirra taa'ee
Egaa amma sichi waan ofirra teenyu abbaan nu ofirra taa'u dhiisisi abbaan barbaade nurra taa'ee ofirraa darbannee of barteefna jedha. Wantu kan sima sila arra seenaa dagaa doonee faadha. Seenaa kanaatti sirbaan tahee kitaabaan tahee miidiyaadhaan jimma oromummaa isii wareegama daangaaf kafalte wareegama oromoof kafalte sila as baatanii dubbattan isinis aadaan keessan akkas arra isin bar gadaantummaa tokko baqa oromummaa irraa isinirraa mulqanii jimma hangafa fuudhanii an baay'inaan dhaggeeffame akkuma nama oromoo tokkotti akka nama oromoo tokkotti aadaan jimma hafuun baay'ee hangafa oromoo keessa hafuun isiniitu if xiqqeesse sila arra waan oromoo isin oromoo gadi bakka hunda daangaa kabachiisuufis karaa kibbaatiin isin waanuma namni biraa kabachiisuu turan isinis gara keessaniin kibbaa fi lixa kibbaa fi lixa bahaatiif daangaa kabachiisaa turtan waggaa 150 san arrallee isinis nama oromoofis wareegame oromoof oromiyaas wareegame as bahaa dubbadaa malee akkasitti malee namni faarsinii. Barani amma dura wala lo xiqqoo si dubbisee ture atireefuu seentanatti fakkaata. Seenaa keenya walaloodhaan waan barbaanneen aadaa keenya gadi baafnee barsiisuudhaaf qophii xumurree jirra. Amma booda eenyuun rooskuun danda'u eenyuun afaan keenya qabna miidiyaa keenya amma miidiyaa sana ol baafnee guddisu malee miidiyaan qophaa'ee banamee jira. Ammayyuu yeroo tokko gabaasa adda addaa gadhiisuu eegalee jira qabna. Inni nu amma inshallah rabbi jedheen guddata. Wanti hundi nu amma sirraa jimma miidiyaa nootel kumaan jenne rakkoon qabu kuni maal qaba yookaan jifaar miidiyaa nootel kujee uma rakkoon qabu maaliif oromoo fi oromiyaas ni dubbattan seenaa ganda biraati seenaa keessanis akka gaariitti ho'istan jimma qofaa fi miti qabanamu bakka jimmaatiin banamanii oromiyaa guutuun hin banamu. Mirga guutuu qabnaan sin jedha walla waan barbaanne jennee moggaafachuudhaaf banachuudhaaf kanaafuu yaada gaarii asiroo jimma qofa haasa'uu fi miti oromoo fi oromiyaa fi garuu seenaa teessanii fi aadaa teessanii fi jeenoota keessanii fi wareegamtoota keessan qabsoota keessan cufa baastanii waa hunda keessan itti muntajattan isinii fi jiraati galatoomi bakka naarsitanii akkamitti hangafni booranaa ilmi booranaa hangafni oromoo sanu boorana keessa hangafa jimma akkamitti aadaan isaa hafa guyyaa irreechaatti ajaa'iba wallahi inshallah ye galatoomi munir keenya haqni kenno katina buati galatoomi okay ayye kanumaafu Hasan Muhammad kijiba bala jette eenyuun zaranginnati miti barrabbi jedheeti aadaa ofii guddisuun zaranginnatiin jedhamu aadaan nama yeroo nama jalaa tuqamuuf tuffatamu ofii keetiif maaliif daangaan koo dhiibame jettee dubbachuun zaranginnatiin jechisiisu yoo kun immoo zaranginnati nama jechisiisa ta'e mukarra ba'uu danda'a abbaan barbaade achi gadi of gadhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isin jaaladha nun tuqinaa isin tuqinu isin jaalannaa nu jaaladha osoo isin ofirraa nu dhiibdanii seenaa keenya irra jechuu barbaaddanu abdii boru maal jettee wallahi dhugaa keetii jara jaalannaa baay'ee jaallannaan isin mararfannaan of jiraadha gaa namni yeroo tuqamu ofirraa dubbachuun ofirraa buloo gochuun rabbiin waan nuuf dhaame waan ta'eef tuqamaa fi arrafamaa fi tuffatamaa nama wajjin jiraachuun hin barbaachisu jechuudha. Osoo namni ofitti nu qabe nullee nama sana caalaa ofitti hammataa jiraanna yoo namni immoo ofirraa nu dhiitu numma dirqama nama kana hammachuu hin dandeenyu jechuudha. Namni yeroo hunda of ta'ee jiraachuu qaba maxxantummaan hin barbaachisu. Zamanuu dammoo yaraqaqa zamanna zabana fooyyaa waan ta'eef namarratti maxxantee jiraachuun hin barbaachisu. Miila kee of taatee miila lamaan dhaabbatee jiraachuutu si baasa jechuudha. Yoo namarratti maxxantee jira namni namuma waan ta'eef guyyaa tokko ofirraa si darbata. Of taatee jiraatte garuu eenyuun yoo ta'e sin daffaru eenyutu yoo ta'e daangaa kan dhiibu. Kanaafuu namni yeroo hunda bakka gammachuun jiru keessa baanaadoolii tokko kan baanaadoolii tokko injekshinii nu waraanuu nisu. Kanumaaf nurraa dhaabbachuu qaba wanta akkasii mataa jimmaarraa uummanni akka kana nu dhiibuuf nurra jechuu seenaa keenya aadaa keenya balleessuu barbaadu kun nurraa dhaabbachuu qaba. Dhaabbattiin immoo kana qindeessiteef kana dubbii kana keessaa akkas goote immoo bira geenyaa gaafas akkuma kana finnee asirratti duulla jechuudha. Wanti dhokfamuuf hin jiru.
Isinin jechuu barbaada naaf jiraadha yeroo biraa walitti deebina amma nagaa baay'ee ture jira jechuudha yeroo nufu daqiiqaa 30 qofaaf dhufee ture iyyuu amma immoo yeroo baay'ee asirra fixee kanumaafuu isinin jaaladha garuu yeroo jimma koo jedhu immoo isin jibbeesti miti son isin jibbe son taane yeroo akka kana wanti ofii nama jala tuffatamtee akka kana namni nama jala akkas dhiitu barbaadu keessi namaatu dadhaba jechuudha hundi keessanuu keenya hay ta'u malee gaa beektanii miti isinitti himuu hin danda'u gadaamessa haadhaati kaleessallee dhengadallee dubbataa ture bakki ati itti dhalatte jechuun garaa haadha keeti jechuudha garaa gadaamessa haadha keeti jechuudha gadaamessa itti keessaatti dhalattee baate immoo akkatti jibbitu hin qabdu yoo akkam badduu taate kanaafuu biyya kana miidhagduu badhaatu hammattu kana immoo yeroo namni si jala xureessuu barbaadu si keessi kee hin danda'u jechuudha kanuma yeroo kana dubbannu immoo waan isin jibbine isinitti fakkaatiin gandummaan jedhina yoo ati of jaallatte nama jaallata yoo of hin jaallanne immoo nama hin jaallattu kanuma dubbiin galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa deebina isinin janna irrachi akka midhageen nagaadhaan xumuramee jira gadaa ulfinaati barri bara nagaati bara jaalalaati rabbiin biyya keenyaaf mootummaa keenya nuuf haa eegu abbichuu wadafiit rabbiin miqanyoota isaallee hasirreessuu fi yosirraa hojjetan illee rabbiin irraa haa qabu kanuma isiniin jechuu barbaada nama dhugaa faana deemu haa godhu dhugaa hin awwaalina yoo dhugaa nama awwaaltanii bilisummaa yeella dhugaa jirtu dubbadhaa bakka rakkoon jiru rakkoo sana ifa baasaa malee dhugaa nama awwaalaa bilisummaa hawwuun kun zeeroonu kanuma isiniin jechuu barbaada nagaatti